Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabaja bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha galata waaqayyoo baga jiraattan isiniin jecha dhuguma dubbachuudhaaf har'a oduu baay'ee naasisaa gaddisiisaa tokko qabadhee isiniif dhufeetan jira jechuudha. Innis maayini yoo jettanii ganama akkuman irribarraa ka'een jechuudha gara social media Facebook banee yeroon Facebook ilaalutti oduu gaddisiisaa tokko oduu naasisaa tokkoon barreeffamoota garagaraa poostii garagaraa argaatiin ture jechuudha. Haa ta'u malee poostii sana garuu hin amanne ani tarii wantoonni yeroo baay'ee poostii ta'anii harka irra jirus parsantiin muraasti dhugaa yoo ta'e parsantiin muraasti immoo sobaadha. Kanaaf akkuma poostii garagaraa arginiin wantoota garagaraa deebisnee irratti dubbachuunis in ulfaata ka jedhu obsumaanan ture jechuudha. Innis maayini yoo jettan oduu baay'ee nama gaddisiisu amanuuf illee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama rakkisa jechuudha. Haadha manaa aartistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Andu'aalam Gosaa du'aan addunyaa kanarraa boqotte waan jedhu barreeffamoota garagaraa argee ture akkuma irraa ka'een garuu hin amanne jechuudha dhugaa. Maaliif hin amanne yeroo tokko tokko laayikii akkasuma wantoota garagaraatiif jecha viiyuuf laayikiif jecha namoonni wantoota tokko tokko poostii godhan jiru. Akkasuma immoo namoonni tokko tokko waanuma dhugaa qabatamaa ta'e namoonni poostii godhanis jiru waan ta'eef akkan argeen garuu ani hin amanne ture jechuudha. Garuu dubbichi dubbii dhugaati. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gaddisiisee baay'ee tokko na naasisee yeroo tokko dhugaa yeroo addunyaa kana ilaalanii addunyaan kun baay'ee tokko gabaabdudha jechuudha. Guyyaa har'aa hoolumaa guyyaa har'aa beenna malee hoolumaa guyyaa kaboruu hin beennu jechuudha. Maaliif waan taanu hin beennu jechuudha fuula duratti. Kanaaf duuti akkanatti yeroo hariifattee kichuu akkanaa fudhattu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhuguma dubbachuudhaaf nan obse jechuudha. Ani kan hin argee poostii kan hin argee namoonni garagaraa poostii kan godhan kan hin argee ganamaadha kan irribarraa ka'een jechuudha. Garuu nan obse maaliif tarii soba ta'uu danda'a laata dubbiin kun kan jedhu nan obse. Garuu immoo hamma irti deebi'ee jechuudha yeroon feesbuukii banee ilaalutti namoota gugurdoo jechuudha aartistoota gugurdoo namoota bakka gugurdootu poostii godhachaa jira jechuudha. Akkasuma namoota walitti dhufeenya abbaa manaatiin walitti dhufeenya qabanitillee poostii gochaa jira waan ta'eef dubbichi dubbii dhugaa ta'uu isaa nan amane jechuudha. Jalqaba garuu yeroon argutti dubbichi kun sobaa laata irrattillee hin dubbadhu riyootuma koottillee inni muu jedhee dhugaa dubbachuudhaaf of hin qusadhe jechuudha. Maaliif wanti miidiyaa kanaa hin beekamu jedhee amma garuu dubbichi dubbii dhugaa ta'uu isaa nan baree baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo firoota jajjabina haa kennu. Maatii isheetiif jajjabina haa kennu. Maal taatee maal rakkattee maal ku'uummattee akka kana taate icciitii garaashii wanti beekamu hin jiru. Waaqayyo garuu walumaa galatti namsee ishee amaaru firoota isheetiif illee jajjabina haa kennu. Dhuguma dubbachuudhaaf baay'ee na gaddisiise. Akkam jedhee isinitti hordoftoota kiyya dhugaa akkanatti dhaga'ame jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Jalqaba yeroon ganama ka'ee irribarraa ka'ee yeroon arguttuyyuu soba jechaan ture jechuudha. Soba akkamitti ta'a jechaan ture. Garuu gaa sa'aatii booda xiqqoo yeroon turu sa'aatii muraasa daqiiqaa muraasa yeroon turutti dubbichi dubbii dhugaati jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Akka odeeffamaa jirutti barreeffamoonni tokko tokko akka poostii ta'aa jirutti gamoorraa of darbitee wanta jedhamutu jira. Maal rakkattee maal ku'uummattee sababa maalii kan ta'e immoo wanti beekamu hin jiru. Kanaaf ammallee idduma namoota biyya keessa jiran namoota gugurdoon poostii godhanii anillee hin amanne jechuudha. Baay'ee gaafii namatti ta'a. Yeroo kichuun akkanaa boqottutti baay'ee nama naasisa jechuudha. Otoo namoota umuriin xiqqoollee deemanii xiqqoo waa baay'ee arganiiti illee nama hin gaddisiisu. Garuu immoo duuti akkanaa jechuudha. Ijoolleedha duuti kichuu akkanaa baay'ee tokko nama naasisa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal akka ku'uummatte garuu icciitii garaashii namni hin beeku gamoorraa of darbitee ganama barii sa'aatii tokkotti gamoorraa of darbite jedhu. Sababi isaa gaa
ishiif rabbi qofatu beeka malee wanti beekamu hin jiru. Maal akka ku uummatte tarii maatii wajjin walitti bu'uu dandeessi, waan tokko aaruu dandeessi. Isa icciitii garaa ishii sana ishii fi rabbi qofatu beeka. Baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf gamanumaan dhaamsi koo dhaamsa xiqqoo tokkoon isiniif qaba. Innis maal yoo jettanii kunoo addunyaan addunyaa ishii akkanaa ta'e jechuudha. Namni bara kanaa walirratti ka'aa wal nyaata haadhoo haadha baqa hin qabu wal nyaata walirratti ka'aa jechuudha. Daba namatti yaada jechuudha. Addunyaan garuu kunoo ishii kanaadha jechuudha. Addunyaan gabaabduudha jechuudha. Yeroo tokkotti daqiiqatti sekandiitti kan nama fudhattee deemtudha addunyaan kuni. Wanta ta'an hin beekan jechuudha. Guyyaa har'aa qofa sa'aatii kana qofa beenna malee guyyaan boruu maal akka qabatee dhufu wanti irraa beennu hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon nama aawulchu waanuma kamuufuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyoon nama aawulchu du'a akka tasaa Waaqayyoon nama aawulchu kun du'a akka tasaati dhukkubsattee hin dhageenye jechuudha. Namoonni baay'een yeroo artistoota keessaa namoonni tokko yeroo dhukkubsatanii poostii garagaraa gargaarsa garagaraa fi poostii garagaraa hin argina hin dhageenya. Dhukkuba ulfaataallee yeroo itti artistoonni garagaraa dhukkuba ulfaataallee dhukkubsatan akka dhukkuba sanarraa fayyaniif gargaarsillee karaa maallaqaa hin godhamaafi. Garuu kana kennaan kana hin dhageenye jechuudha. Dhukkubsattee mana yaala jirti kanallee hin dhageenye jechuudha. Har'a qofa duutee kan jedhan dhagaye malee yookiin dhukkubsattee mana yaala akkanaa jirti gargaarsillee haa godhamuufi. Gargaarsa bichaa immoo osoo hin taane nama dhukkubsate tokko waaqallee kadhaafi akka amantaa keessanitti jedhamaa miti kanallee hin dhageenyan jechuudha. Inna har'a kanan dhagaye garuu duutee qofaan dhagaye malee kanallee hin dhageenye. Kun immoo walumaa galatti du'aa akka tasaati jechuudha. Waaqayyo gooftani lubbuu ishee amaaru firoota fi maatii isheetiif walumaa galatti jajjabina haa kennu. Duuti ishee baay'ee nama naasisaa baay'ee tokko na gaddisiise. Ana qofa immoo osoo hin taane yeroo baay'ee duuti kichuu akkanaa namoota hedduu gaddisiisa jechuudha. Maaliif osoo nama umuriidhumaan xiqqoo achi siqe bubbulee wayiillee ta'e amma ta'e wayi yeroo kichuun akkanaa immoo suma tokkotti boqottu baay'ee tokko nama gaddisiisa in ulfaata. Walumaa galatti Waaqayyo jajjabina isheedhaaf haa kennu namsi ishee haa maaruun jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa oduun har'aaf qabu kanumaadha. Egaa video biraatiin walitti deebinutti nagaanaaf qabaadha. Video kana like share gochuu hin dagatina. Bye bye.